abbaan fedhe yoo gaafii fedhe nagaa fate an deebisuudhaaf qophii ufitti amantummaa qaba dhibbaan dhibbatti abbaan fedhellee akka narra dhaanne maanoo leelan tusiifne ni ufitti amanee deeman miidiyaa kana dhageeffadhu tokkoffaa bakki ijoolleen teenya rakkoo itti qabdu marqa gubbatti maal olti marqi yoo arrabsame weel midhaanii rakkoon qabnan midhaan arrabsuu hin jiru kaleessallee wakiyaarillee wayita dhiifama gaafatu marqatti balleessee dhiifama jedhe waan kana qaqqabdanii yoo laaltan teeffiin ija qabdii waa isin keessatti waa laaltan tokkoffaa bakki isin itti gongorte ijoolleen arsii marqa nyaattee kanaaf dhiirri arsii mataan dalaguu jidee bakka jedhu san gubbatti hawaasa tuyxee akka dhiirri arsii nu arrabsite yoo jettan yes irrallee argachuu dandeettan viidiyoo san qaqqabdanii yoo keessatti waa laaltan garuu as deebitee marqa arrabsitee marqa keenya dhiifama maal abboo marqa koftaa hundaan nyaata. Marco anda kembali Jeffadder tabbal. Follow the Follow Davis tabbal. Cara tele follow Davis. Si kan ini kira dapat. Dhimma biraa yoo qabaatan akkasitti haa dhufanii walii galee ani dhalataa baaleetti si galee dhalataa baaleetti dhimma biraa yoo qabaatan ajandaan sanii miti kanaan da'oo godhatanii dhufan malee yoo dhiironni keenya maa deemtanii maa deeman jedhan san isaantuuf gaafata walii galee gaafiin isaan bira jirti dhiirri tokko ka'ee shamara takka biraa yeroo deemu maal qabatee deema maaliif na biraa deema jettee sammuu isiitti keessa seevin gootu ajandaan kun ajandaa okkoteetii miti ajandaa boollattiin ittiin wal guuran malee walii galee yoo dhimma biraa kutaa biraarraa qabaatan akkasitti dhiiroo bakkuma maraatti akka saapuppuu bakkuma maraa dhaabbachuun namarraa fafa obboleessa kee adii walitti himna achi deeman kutaa kanatti olii gadi fiiga achi deeman kutaa kanatti olii gadi fiiga aboo wanni walitti himnu tokkoffaa dhaabbadhaa of laala dammaqa adii walitti himna obboleessa kiyya yoo jaalattanii mijibbatanillee asii miti asiirra laal afunnaan uraa isin fudhachiifne dubbii tiyya tana afunnaan uraa isin kaayee isin fudhachiisa ani mataan kiyya adeero kanaaf yoo dhimma biraa qabaatan akkasitti as baha dubbadhaa histoorii biraa keessatti laal histoorii mucayyoon tun dubbatte keessatti yoo wanni isiin dubbatte kun kutaa tokko tuqe weel dhugaadha kasiin dubbatte waa'ee okkoteeti malee waa'ee kutaati miti kana wanni isin beekuu qabdan gurbaa yoo taate kan inni dhiifama gaafate ummata kutaa biraati miti ummata kutaa tokkooti miti marqa dhiifama gaafate kana amani asii miti asirra naqaqalta dhugaa sitti maanini olii gallee arsii baalee jimmaa harargee maalii dhiisi achitti dubbii gadi ilaali sirritti obboleessa kiyya dammaqaa ta'i maal sa'aati madiidami afur kutammaan tokkochi olii gaffiigee bakkuma hundaa quba kaa'e. Fayyaada mucaa kiyya naa galatoomi bareedduu waan gatti qabdan mutu konaaf jirtu yoo dubbachuu barbaadde. Abboo dhaabadda olaala. Ulfaadhu bilis. Okay. Ta duraa hundi keessan warra. Okay. Ta duraa wanni isin dubbachuu qabdanii namni jibbaa walii qabu jiru namni jibbaa kutaa namallee qabu jiru hundi tokko obboleeyyan afaan tokko dubbanna. Ammoo bakka dhugaatti bakka tokko godhaa walii siree dhugaarra wal deeggaruudha wanni haasa'u jiru. Tokko tokko kan gammadanii beekaa gammadanii dhiiftanii dubbii mucaa kanaan jee ala dubbiin biraa takkan jirtu jalqaba aanaa xiinxalee sanuma gabbisi bubbeen mataa isaatis eenyuunis hundu kanuma gabbisi kun waan biraati miti waan haaraa miti san akkasuma qabadda garuu dubbii marqaa osoo hin taane dubbiin shamaraa keessattu dubbii hinaaffaati. Baay'ee hinaaffaan dubartoota sikkoommandoo waan arra qofaati miti gaafa reeddii faallee argaa turre waan adda addaa irratti argaa turre osuma argee ta'ee wanni kun tarii jiraachuu danda'a. Osoo wal lagatee jiraachuu danda'a because gaafa namni keessa tokko abbaan qabeenyaa inni beekumsa qabu inni feemasii inni artistii inni xiinxalaa siyaasaa ganda keedhiisee bakka biraa keessaa dubara babbareedaa fidee sirratti dhiichisiisu si dhagamuu danda'a. Ani isinitti been jira laal mirga qabdanii isaaf haqa qabdanii isin hin jiraan. Bakka isin qooda qabdanis qooda isin haayee.
dhiirri keenya beekaan keenya abbaan qabeenyaa keenya hayyuun keenya jabaan keenya mul'ataan keenya nu dhiisee bakka biraatti dubra maaliif nurra fidaa nuti bacee akkasii hin qabnu nuti harma akkasii hin qabnu nuti rifeensa akkasii hin qabnu jettee dubartii yoo gabbaatee falmattee karaa cuftee itti sokke. Ani sin deeggara mirga keeti jechuudha. Garuu wanni si gaafachuu barbaadu atiitu dura maal dhabee si mana dhiisee si gubbatta biraa fidee haja'u gaafiidha ammoo kana deebituun barbaade eenyu na deebisaree. Atu dhukkuba hin beektu, atu rakkina hin beektu. Markaadhaan sammuu cuftee jedha. Bakka kaan ilaalan mala. Tokko amma yoo akkas caalaan kan deebisu ta'e asirra walii galla. Markaatu sammuu cufee. Yaa inni biraa intaloon maal dhiifama gaafattee yoo balleessuu baatte dhiifama gaafattee namni yoo tokko reefu waan takka kaasee ture. Haasawa kiyya yoo si dheeratee na hubachuu dadhabdeef malee gaafii kanan gaafatu turte sababni isaa akki duraan haasa'e waan ta'eef. Akkuma hundi waliin beeknu dhugaan tokko irra walii gallu intalti tun nama miidiyaa kan taane nama agendaa kan taane laayivii seeruu naafu gasti nama horuu naafu nama bilbila siitiin iskiriina sii keessatti dubbii sii loqota sii baasee itti waraabneedha. Intaloon haadha qabeenyaati nama lafarra dalagatu intalti akkuma isin agartan nama suuraadhaa fi viidiyoo tokko qofa poosti godhuudha malee nama haasawaatii miti. Suuraa isiitiif jecha isin jaa waan isin hin barin kana gaafa agartu anaa maal dogoggoree haja'u dogoggore si osoo hin barin gabbaatee jechuu dandeessi. Waan sana immoo badii dhugumaan balleessitee badeetti amantee osoo hin taane dubbii tana qabbaneessuu barbaaddee na fakkaata. Takhee garuu dhibbatti ta'a gandaati. Because jalqaba wahiin badii malee dhiifama jeetti dhiifama san deebi'ee laaqee balleessee gane. Qoflee ni taphatee achirraa wanni sii galu agendaa miidiyaa dubbii barbaada isaatiif malee badiinis tolchinis akka hin jirre. Garuu qabxiin takka ammaas ta'a dhugaatii irra walii gallu. Jechuun intarneetii keessatti namni Islaamaa tokko namni Oromoo tokko haqabni isaatiif dhabu jecha intalti tun jettee dhiira arsii marqaatu sammuu cufee jechi jiru hin jiru haa ta'u keessa. Warri gastii sana gubbaattis warri as galaattis osoo kottu naa kan isin jeenaan kan jiru abadan tutee badda malee. Marqaan sammuu nama cufaa yes jettee jirti. Marqaan dhiira arsii sammuu cufee jechi jiru never ever hin jiru. Jettee abbaan gattu kun amma sagalee naaf dhibeessin dhageeffadha. Hin jenne anis dhaggeeffadheetiin ture bakka sana. Fayyaada ilaala achumarra naa qabadhu. Qabxiin guddaan sababni an dubbiin itti hinaafaadha keessattuu shamara keessatti wanni an jedhuuf maali? Warri marqaa fi arsii walitti kontaktii godhu kuni hinaaftatu guutuun isaanii. Sababni isaa marqaatu dhiira arsii sammuu cufe wanni jedhamu hin jiru. Osoo akkas gatti anuun deeggaru dhugaa dubbachuudhaaf akka harargee jimaan maraatee jechuuti. Dabbaal duras bar dubbiin tun bakka irraa kaatee bar mucayyoon nyaata faxara dalaydee kallee fi fuuliif kana dalaydee dhiyeessite abbaa manaa ofiitiif siif galee. Fayyade. Tabiraa ta'arsii marqa marqixee dhiyeessiteef viidiyoo lamaa san kan wal bira fidee ajandaa tana uume eenyurraa kaate dubbummaan tunuu. Dubbiin isaanumarraa kaatee Dubbiin achumarraa kaatee bara achumarraa kaatee mucayyoo miira keessa galtee gabbaatee dubbattee hanqasu. Bakka kun kan waan cufataa akkuma isinitti himee marqaan dhiiraa arsii sammuu cufuu ni jedhamu ni afar hin jiru marqaan dhiira sammuu cufaa nyaata sirriitii miti faayidaa caalaa miidhaa qaba jechuun mirgasiiti. Ani isiniin jaa bareedduun isin geette akka dubartiitti yoo ogummaa fi muuxannoo isarraa qabaatte gorsa laachuu dandeessi abbaa barbaaddeef. Garuu qabxiin guddaan shamarri keenya haarsii akkuma dheengaddaa hinaafaa turtan ammaas akka isin hinaafaa qabdan ni beekaa hinaafaan keessan ammoo hinaafaa haqaati. Sababni isaa dhiirri keessan kan maqaa fi ijaa fi beekamtii qabu tokko kan isin fuudhaa jiru hin jiru kutaa biraarraa shamara isin galchaa jiranii rakkina kana deebi'aa furdaan isiniin jaan. Bareeddu. Maal jechuun gaa hinaafaa haqaatiin dhiirti Oromoo tun shamarran Oromoo walqixa uumama. Laaliga amma adabbaan rakkoon guddoon amma hinaafaa wal qabatee talabaatii wanti bareedditi yaa afaan itti qabee rakkoon guddoon amma hinaafaa tana wal qabate marqaan kunoo dhuguu sammuu nama tufuu gaa wayi kijibaaree marqaan sammuu nama tufaa. Mee daqiiqaa takkaan dubbaddaa gaafii gaafadheetiin irraa bu'aa sa'aatiin qabu gaafii nan gaafadhu deebi'a caalaa fi dabbalnaa gaafadha. Ijoollee arsiitis haa taatu harargees haa taatu shamaraan gaafii gaafadha. Nyaata miciyyoon kan ni teebsanii nyaata hubzii fuul adda addaa ganama subiidhaa kan ni teefi marqaan tun ganamaas galgalaas gizee silaa qadaa miisaa tanaas marqumaan nyaadhama arsitti gaafii shamarran arsiitiif hin dhiyeesse deebisaa naa barbaada isin. Hayyee booda sii gaafannaa. Tana marqaa tana yaan hin beeku isaaniif deebisaa. Ani gaafeen ani qabu dabbaal ati wanni jette rakkoon shamarran keenya kaarsii lolaniif osoo rakkoo marqaan ta'een hinaafaadhaa jette waliigallee hinaafuunis okkee garuu nuti nu biraa shamarran isaanii hoggaa dhiirti teenya fuutu feemasoonninis fuudhee beekaa namni aroormaanni aadis fuudhee beekaa takkaa nuti dumaashi jennee gaafa amma ashitti hamzaan fuudhu ammana kiyyatti aruuzaan godhuu tureef dhiichisuuf hin ture
ol baanee mana banannee ijoollee hunda walitti qabee jechuudha. Akkasuma gaafa amma wantiin fuudhu immoo eenyu Khadiir fuudhu ilma humbannaa nuun loleenni waan nuun loleef jecha hudduuteeti gaafa muka hudduu si cabsan nun yaammatiin jennee jalaadin warra biraa hundani simannee nuti. Akkasumatti amma obboleeyyan keenya kaarsii guyyoonii fi shamarran keenya maal dhiirti isaanii shamarran keenya fuute amma isaanii akka raja'uun dhagee hanguma biyya namaa jiru keessa kaayyata malee Google obboleeyyanuma isaanii fuudhaa warra ja'uun dhagee arraba jechuudha wanni kun. Akkasuma ijoollee Jimmaa yoo fuudhanis gabbanii kun biyya waan keessa kaayyatan. Yaa Rabbi barana isaan Ustadhaaf meesin amma akkana jedhanii nama arrabsan takkaan isaanii adda bu'uun agarre manuti. Gaafa warra Jimmaa fuudhanis akkasuma lolan namni kun mirga wal laallatee wal jaalatee wal fuudhu mirga uumamaa qaba. Shamarran biyya takkaa yoo biyya takka caaltee osoo hin ta'in wal jaalateeti. Bareeddu. Isaan amma marqaadhaaf osoo loluun tahin akkuma dabbaaljiyeessan hinaafaaf lolaa jiran. Hinaafaa tana ammoo ni fixadhaa qo'etti baadiyyaa. Takkitti tana gartee nurraa dhaabuu qaban lola hoguu shamarran biyya biraa ifiifis ni heerumanii ni dhiyeessina nuti dumaashii teenya jennaani fidhiyeessineeti simanna. Isaan shamarran keenya hoguu kara isaanii dhufan simachuurraa kaafe arraan booda gabbaatanii dubbattanii beekadhaa. Nuti marqaa yoo taate dubartii deesseetu nyaata biyya teenyatti. Intalti takka hogguu isiin deessee guyyaa yeroo takka nyaatti sanuu sa'a 24 miti. Guyyaa yeroo takka marqaa goonaaf sanuu hanga dhalte baatii takkitti san jechuudha. San booda hin goonuuf marqaan nyaataa miti. Jara keenya qoshaafa itti ganaanna nuti. Isinii galee ganaanaaf itti fayyadamna dimmata hogguu shukkuumnee biddeena goonu. Isinii galee. Jara keenya bakka mo'aatan namni wal caalaa muciyoo nyaata fatara VIP dhiyeessite fatarri isiin dhiyeessite amma faasuuliyaa sun keessa fiitaaminoota maaltu jira yoo jette akka addunyaa yoo gaafatte googil godhi sii fida fatara isiin dhiyeessite sun keessa wantoota jiru. Kanaafuu jara keenya. Anillee googil godhaa jiranii bara. Amma marqaa googil goote fufuu jedhaniiti gandi tokko si fida uummata gurraacha kana qofaatu nyaata. Isinii galee. Kanaafuu marqaan aadaa miti nyaata aadaatis miti namni shuuroo dhiifaman gaafatu soddaan keenya ni dogongore rakkoo miti limma taatittiin dilaayijii yoo dhiifama gaafateef shuuroon dhiifamaa gootuufi amma. Ani yaadan qaba bareeddu yaadan qaba yaada mataa kiyyaatiin qaba. Shamarrumti teenya tahara argeetun taagizee deemtee dhiiraarsi heerumtu jechuudha. Maaliif dhiira faayidaa qabdu heerumni dhiira billaacha maaliif heerumta wallahi dhiira faayidaa qabdu lolloo koomnaa baadiyyaa aara khiyaar bashiirraa qabdi as keessa bulchiti. Akka kun isin afaan achuma dhaabiyatiisi. Heerumta waan faayidaa qabu heerumu yookaan isa. Baadiyyaa tun tabiraati. Kun naafu malaka. Nuti wal qabna kaarsiitii miti isi qabna dhaabbadhu ammatis. Waan intatti baadiyyaa hafe. Dubbadhu.